Kabajamtoota ilmaan Oromoo qaqqaliiwwan akkaan fayyaa jirtu naga qeessanii naga kootii isinis bakka jirtanitti bakka naga jiraatan isiniin jecha egaa har'as jechuudha akkuma baratamee barumsa qoon qabadhee isiniif dhufee jira jechuudha. Barumsichi keenya har'aadhaa immoo barumsa ajaa'ibaati. Waaw jaalattoota kubbaa miilaa yoo ispoortii hundaaf jechuudha mana keenya teenyee bilbila keenya qofaadhaan osoo baasii tokko hin baafne DSTV guunnaa maali osoo hin jenne jechuudha. Kaardii bitannaa maal osoo hin jenne mana keenya qofa teenyee bilbila keenyaan taphoota addunyaa kana irraa jaalannu kamiinuu haa ta'u Premier League ta'ee Bundesliga ta'ee Champions League ta'ee taphuma fedhe haa ta'u laaluu dandeenya jechuudha. Kana ammoo eessaa arganna jennaan appilikeeshinii tokko qofa keessaa arganna. Appilikeeshinichi immoo Play Store keessa hin jiru. Miidiyaa fa'aa irra jira. Kallattiidhaan ammoo miidiyaa fa'aa irraa akka itti buufattan dhumarratti isinitti mul'isa. Liinkii isaa immoo viidiyicha kana jala isiniif kaa'a. Haala itti fayyadama isaa immoo itti seennee kan waliin ilaallu ta'a. Hangam dhugaadha immoo kan jedhuuf isintu keessa seenee hubata. Dhugaaf sobummaa isaa isintu adda baasee yaada keessan saanduqa yaada jalatti takka'uu koomantii jalatti nuuf barreessa. Nuti ammoo appilikeeshinaa wal isin barsiisuuf dhufne kottaa wal baradhaa. Isiniin jecha isin garuu ga'een keessan like share subscribe gochuudhaan haamilee nutti horaa. Nu jajjabeessaa nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna kottaa baradhaa waan beeynu wal irraa haa barannu walii haa qoonnu isiniin jedha. Hangana jecha ammoo asumaan ammoo warroonni telegiraama kiyyaa barsiisaa Oromoo Arsii Dudulaa app jedhu jooniin godhin jechuudha. Asumaan kottaa nu hordofaa isiniin jedha. Akkana jecha gama barumsichaatti haa dabarru. Barumsicha keenya har'aadhaa Alqasir TV kan jedhu kana jechuudha. Appilikeeshinichi kunoo isii asirratti ni argitan jedhee yaada. Isii tana kunoo Alqasir TV kan jedhu kana jechuudha. Alqasir TV'n kun maal hojjeta? Waan ajaa'ibaati. Wajjin keessa seennee kan ilaallu ta'a. Silaa anuma qofatti ajaa'ib ta'e moo isinis ni ajaa'ibsiisa kan jedhu wajjin seennee ilaallu. Mee keessaa seenne gabaabumatti haasaasnitti dheereessee dhiifama. Kunooti. Alqaysar TV. Alqaysar TV'n kun maali faayidaan isaa kan jedhuu fi mee wajjumanaa ilaallu. Fakkeenyaaf amma asitti haala kanaan nuuf fidee jira. Alqaysar TV jedha. Mee afaan yoo jiraate keessa ilaallee afaan haa jijjiirru. Afaan Ingiliffaatti haa deebisnu yoo qabaate afaan Ingiliffaa qabanatti fakkaanne mee as keessatti hin argine aflaam kan amma albaqaat almubarayaat الرئيسية سلاس كيسة ترجمة كان في إسي ولما قالتي أسخي سنسينا وقوسين نيتين جن جيجودا أما أفان عربي تور خانتهم ملتو وان تور خانتي أفان عربي أرغتان جريفو نو أما جل خنين الرئيسية جيجون خجل كبر رجلكن فول إسا خجل كباتي أبليكيشن كيسينين كن المباريات جيجون ورو كواسي بربادن كلام مفاخن أرتي ديبستن جل كانت تتوقع أما فكينياف قيانا را الثلاثاء جتشاجرا فكينياف قيا ثلاثاء مباران جران تمني جران خمين فاخجرو الباقات كنوتي الباقات يجون چاينا لوتا تي في كان جران هندو عسيتينو في دودن دا نوتفليكس راديو القرآن قنوات الأخبارية معكم أرقاجرتان القيصر بوكس تي في جتشو تي في القيصر بوكس يجد قنوات مصر كنو كنين حالو ما أما أستي أرجو جرتان كناني تي في هندا أستيس أرجتشو دنديسن يجود خناف تي في اللي أسمرة تيسنيسن أسين داو أشو دنديسن ولو ما قالت نوتفليكس كنو حالا خنان جتشود أكاسو ما أمو أفلام دراما غرغرا يو بربادن جتشود مسلسلوتا أسكيسان أرجتشو دنديسو أم فكينياف أستي حالا خنانين الأفلام خجل انجرا المباريات كان جل انجرا الرئيسية خجل انجرا فكين يفنما الرئيسية كان كيسا بين سبورتي مي فكين بين سبورتوان جدا خنو أكم أرجتن إنجليفان جرا مي بين سبورتواني خنا هابنو وجوبنيتين جدا حالا خنان أكم أرجاجرتن كانت تيجي تورا فيلانو أمو وفيف إسينيكا إسينكاو isin hin barbaachisu jechuudha. Haala intarneetii keessanii irratti hundaa'ee intarneetii keenya irratti ufuma isaatii nuuf kaa'aa jechuudha. Kana jechaa mee appilikeeshinichi
hanga inni nuuf banuuf jechuudha. Ammaaf connection kiyyallee xiqqashuu laafaadha waan ta'eef naaf banaa hin jiru. Inni garuu appilikeeshinichi dhugaa walitti himuudhaaf jechuudha konnekshiina hedduu hin barbaadu. Konnekshiina dadhabaadhaan dalaga jechuu kiyya ammoo konnekshiinni amma miila kana waan na jalaa dhaabbatee jiruufu kanaaf naaf banuuf jechuudha. Sababnummaan viidiyoo an hogguusni gadhiisuuf barfataa jiruufu xiqqashuu waa fakkiitu na jalaa dhaabbatee jira yeroodhaaf jechuudha. Dalagaa addaan ciccitaa na jalaa dhaabbateera hanga sirraa uttammoo sa'aatii galgala silaa gad isin dhiisu haadaarra saniif barfataa jira obsaan hordofa. Kanaaf isin as keessa deemtanii kunoo haala kanaan jechuudha. Fakkeenyaaf biin ispoort 3 kan jedhu kanan ni banna hogguu banneetiin jenne haala kanaan jechuudha. Inni ammaaf konnekshiiniin kiyyatu laafaadha waan ta'eef malee akka ajaa'ibaatti isiniif bana jechuudha. Kana jechaa mee hangana jennee yoo appilikeeshinaa wal isin barsiifne osoo haasaa walitti hin dheereessine hanga barumsa birootiin walitti deebinutti appilikeeshiniin ni dalagaa yoo feetan gadaa bilisummaa network kan jedhurra chaanala kiyya lammaffaa seentanii ilaaluu dandeessan. Guyyaa waayifaan kiyya takkaahu shabakaan kiyya dalagu isiniif waraabee jira waan ta'eef gabaabumatti ni dalaga. Kanaaf dhibbaan dhibbatti akka dalaguuf qaba. Isinis ammoo yaada keessan sanduuqa yaada jalatti nu barreessaa. Kanaaf appilikeeshinicha iddoo kamii buufanna jettanii akka gaaffii isinitti hin taaneef miidiyaa faayilirra jira. Linkeen isiniif kaa'u qaxxitaa kiroomii keessaa seentan takkaahu piroozoormoo fayyadamtan kanuma ta'e haa ta'u hin seentan. Hogguu seentanii jettan haala kanaan isin fidaa linkichaan isiniif kaa'u qaxxitaa fuudhee kallattimaan iddoo kana isin geessa jechuudha. Hogguu inni iddoo kana isin geesseetiin jee kallattimaa isin kunoo bakka kana gadi tuquu malee gubbaa kanarratti iddoo kana gad tuquudhaan daawunlood godhuu malee isinirraa wanti eegamu hin jiru. Erga daawunlood gootanii ammoo appilikeeshinii pileestoor keessaa bu'uun ta'in kamuu ni beektan. Install gochuu isin barbaachisa. Install gootan erga install gootanii booda ammoo fakkeenyaaf install godhuuf gubbaa kanarra tuqaa sadiin kan tuqna achi booda gad deemuudhaan daawunloodis bakka jettu kan tuqna achi booda appilikeeshinoota asiin buufanne hundayyuu as keessatti argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf barumsi keenya haraadhaa asumarratti nu haa ga'u. Hanga barumsa birootiin walitti deebinutti turtii gaarii fi sinaa ta'u.